Waaqayyo abbaa kooti. Warra isa amanataniif abdataniif inni abbaadha. Iyya ijoollee isaatii kan dhaga'e inni Waaqayyoodha. Afee dura isaatti dhiirse waa baay'een isaatti dhiirse of amansiise. Wangoodhu qaba mana beeka, wangoodhu qaba mana beeka. Isuma neega akeeka qaba mana beeka, akeeka qaba. Iyya isaanii dhaga'e kan callise baay'eedha. Imimmaan isaanii argee kan dhiise danuudha. Dhimmi kee nama biratti dogoggoramuu danda'a. Waaqayyo garuu hin dogoggoru. Haaleluyyaa. Dhimmi kee nama biraatiin ilaalamuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu dhimma kee ilaalee hojjechuu barbaada. Abbaa isaanii inni ta'e Waaqayyo garuu cal jechuu hin dandeenye. Waa'ee isaaniif inni cal hin jenne Waaqayyo waa'ee keetiif cal hin jedhu. Haala ittiin of gowwomsaa turre hundaa mul'ifnee yeroo nuyi Waaqayyotti agarsiifnu amma nama Waaqayyo ta'uun maqaarra caala'u. Ilmaan namaatiif dhimmu Waaqayyo ilaalchisee Daawit yommuu dubbatu akkas jedha. Namni maal siif godhee kan akkas dhimmituuf, kan akkas kunuunsitu, kan akkas yaadduuf jedha. Macaafa faarfannaa 8:4 irratti. Waaqayyo abbaa keenya kanaaf akkas nuu yaada. Ormummaa isaa wajjin hin jiraatin, abbaa kee foonii saamaa sanatti siisan fakkeessin yoo inni hamaa ta'ee jechuudha. Waaqayyo garuu abbaa keenya isa lafarraa isa nutti hammaatu wal hin fakkaatu. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Abbaan kee foonii duudhaan lafarratti gargaarsa abbummaa yoo dhabde siif kan dhaabatu yoo dhibeeyyuu warra isa dhaga'aniif hangafa loltuu Waaqayyootu ergama. Amantiin haala keessa jiran caala'u. Ani Waaqayyoodha jedhee Museetti dubbachuu kan isa barbaachiseef inni arfaffaan waan isaan dhaalchisuuf ka'e akka qabu barsiisuudhaafi. Haalli isaan keessa jiraniif yaadni Waaqayyo itti dubbate walirraa siqee argame. Ta'us dubbatee gara yaada isaatti isaan fideera Waaqayyo. Nutti deddeebi'uun dubbii Waaqayyoo yaada isaa nu hubachiisuufi. Kan isaan dhaale rakkina sagaleen isaan irra jiru isinan dhaalchisa kan jedhuudha. Muddamni isaan keessa jiran sun sammuu isaaniitii ol ta'uudhaan dubbichatti amanuu yoo isaan dadhabsiise iyyuu Waaqayyo gara waan dubbate sanaatti isaan fiduudhaaf amanamaadha. Jiruu kee kaleessaaf jireenya kee irraa ilaalime. Yeroo Waaqayyo dubbate dhugaa sitti hin fakkaanne. Isa Waaqayyo sin dhaalchisa jedhe ati irraanfatteetta. Kakuu ganamaa inni sii wajjin qabu Waaqayyo garuu jijjiirama jireenyaatti si fideera isaaf galanna ta'u. Innoo dubbii isaa isa qulqulluu isa Abrahaam hojjetaa isaatti dubbate hin irraanfanne jedha dubbiin Waaqayyoo. Macaafa faarfannaa 105:42 irraa. Dandeettii kee yaaddee amma kee safartee isa Waaqayyo dubbate hin shakkin. Isatti qabdu abdatee siif kakate miti inni. Ofitti amanee waadaa siif seeneera. Gara ji'aatti ol ba'uu kan filanneef sababa salphaa ta'eef utuu hin ta'ini ulfaataa waan ta'eef jedhan warri dhaqan. Nummoo mootummaa Waaqayyotti galuun salphaa waan ta'eef filanne miti. Gidiraa baay'eedhaan mootummaa Waaqayyotti galuun nuuf ta'a jenneeti malee. Waan kan kee godhachuu barbaadde hundaa dursii Waaqayyoon qabaadhu inni si dhaalchisa. Waggoota baay'ee fuuldura ergaa waldaan First Baptist jedhamtu Ameerikaa magaalaa Atlaantaa irraa dabarsitu kan dhaggeeffatan hirmaattonni sagantichaa guyyaa dilbataa tokko yeroo amaleeffatametti gaafa televezyiina banatanii isa duraarra adda kan ta'e argan. Innis namni miseensa waldaa sanaa ta'e tokko teessuma ta'aa jirurraa ka'ee nama Waaqayyo dibee kaasee reefuu muudame paasterii ta'ee tajaajilaa jiru habootteedhaan yookaan booksiidhaan dha'uudhaaf irreetti dachaafateetti fiiguu argan. Guddaa na'anii ajaa'ibsiifatan. Dubbicha tasgabbeessuudhaaf iddoo isa rukutamuuf ka'ee nama kan biraa bakka biraatii fidanii qacaruuf yaalani. Innis iddoo ga'uu dinnaan gara dhumaatti isa rukutamuuf ka'e sanaa fi gargaartuu ta'anii tajaajilaa kan turani Dr. Charles Stanel soortuu godhanii muuduuf walii galan. Haa ta'u iyyuu malee muudamuu yookaan dibamuu isaaniitiin namoonni qubaan lakkaa'aman mormaa turani. Abbaan irree silaa mormitoota sana keessaa isa jalqabaa ture. Yaaliin rukuttaas jiraatee dibamuu Dr. Charles Staneliin kan morman yoo jiraatan iyyuu muudamaaf iddoo qabachuu isaanii keessa harka Waaqayyoo ture. Dhiibbaa jiru darbuu booddee lallabaaf barsiisi Dr. Charles Stanel
karaa reediyoo fi televezyiinii darbu guutummaa Ameerikaa keessaa garaa namoota miliyooniin lakkaa'amanii booji'aa jiraachuusaa warri ijaan argan dhugaa ba'u. Harki si dha'uu barbaadu baay'atee utuu jiru iddoo sii kenna Yesuus. Waan amma taatanii jirtan Waaqayyoon an ta'e jettanii kan amantan hin shakkinu. Akkas ta'uu keenya keessa harka Waaqayyoo jira. Israa'eloota kan darba dhowwe baay'eedha. Duukaa jiraachuun harka Waaqayyoo garuu mormitoota irraa dachaase. Dhimma dura ooluu qabu jalqaban taasifnu yoo ta'e gaddeebi'aa deemuun keenya mul'ataadha. Baasiin isaanii galii isaaniirra darbee deema yoo ta'e baasiin isaanii dabalataa kufaatii isaaniitii jedha Bill Earl. Eebbi Abrahaamitti jalqaba dubbatamee ture hidhamuusaa argee Waaqayyo hiikuudhaaf ka'e. Maaltu kakuu koo hidhee kan jedhu gaaffii nama baay'ee ta'eera. Waan si duraa hidhame Waaqayyoon hiika. Abaabiliif akaakiliidhaan nufe eebba si duraa hidhame Waaqayyo hiikuu barbaadeera. Nuti gara qajeelummaatti adeemnu Waaqayyo isa hidhame hiikuutti hin deebi'a. Eenyummaa isaa beekuu keenya booda kakuu keenya hidhame Waaqayyoon hiika. Waaqayyo jireenya dhala namaatiif seenaa ilaala'u. Bara Waaqayyo Abrahaam Yisihaaqiif Yaaqoobitti kakuu eebbaa dubbateef raawwate gidduu garaagarummaa waggaa 400 olii jira. Turus kan Waaqayyo dubbate nafu. Dubartiin tokko warra sanyiin mucaa ta'uu gadameessatti hafee fi ammoo mucaan deessu. Ji'oota mucaan tokko xumuree dhalatu eeggattee kaasuutti baatti malee. Garaan guddina agarsiisee fi samma da'uun qaba jettee dhiphachuun qabdu. Da'umsi guyyaa malee dhufu gaarummaan qabu. Wanti iddoof yeroo malee ta'us hin miidhagu. Kakuu garaa qabna isa Waaqayyo nuun jedhe garaatti qabannee guyyaa eegaa jirra. Inni immoo isa jedhe nu qabachiisuudhaaf jira. Kallattii nu jijjiirsisee filannoo sirrii ofiisaa kan nu argachiise Waaqayyo kakuun irraanfatu. Haalleluuyaa! Dhiigene ijaarsise murtoonaa kaasise na caalee. Kan nuti eeggannuuf abdannu irraa bor keessatti raawwachuu dhiisuu danda'a. Garuu bubbulus nu qaqqaba. Wanti ati eeggattu irraa bor keessatti siif raawwachuu dhiisuu danda'a. Garuu bubbulus si qaqqaba. Ani Waaqa abboota keetiiti jechuunsaa ani Waaqa dhaalaati jechuu miti. Waaqayyo Waaqa sanyii miti Waaqa amantiiti malee. Akaakayyuu kootu lubaa abbaan koo tajaajilaadha haadha kootu maanguddoodha bolaa koo faarfattoota sanyii koota amantoota jechuudhaan jireenyatti hin gallu. Akkuma isaaniinus nama amantii yoo taaneedha malee. Egaa isati abshaalummaadhaan miidhamte argeera erga Waaqayyo jedhee yaaddain jireenya kee Waaqayyoon ilaala. Yoomiyyuu wallaansoon biyya lafaarraa kun cimaadha. Addumaan immoo amantoonni mootummaa seexanaa dhiisanii gara mootummaa Waaqayyotti waan seenaniif seexannii kiristaanotan jaallatu. Amantootaan mootummaa seexanaa gidduu baraaf yeroo hundumaa diinummaa jira. Hamaaf gaarii dhugaaf soba ifaaf dukkana gidduutti araarri ta'uu akkuma hin dandeenye amantootaaf biyya lafaa gidduutti araarri bu'uu hin danda'u. Kanaaf biyyi lafaa kun akkaaf iddoo argate hundumaatti dhiibbaa nurratti geggeessa. Maarree isati mandaratti, naannootti, maatiif hawaasa gidduutti bakka hojii keetti abshaalummaadhaan miidhamtu Waaqayyo argeera. Kallattii ati jirtuun gadi bu'ee inni si gargaaru Gooftaan danda'aadha. Biyyi Waaqayyo saba isaa abdachiise sun teessumni lafa isheetii yoo hawwisiisaa ture. Sabichi biyya dhuunfaa isaa waan hin qabneef gaafa sagalee kana dhaga'u gammachuu guddaatu itti dhaga'amutu irra ture. Garuu yommuu Museen saba Israa'elitti isa kana hime baay'ee yaanni isaanii waan cabeef garbummaanis waan isaanitti jabaateef isa hin dhaggeeffanne. Rakkina yoo ta'e keessa bubbulleerra si'achi kan nuuf darbu hin fakkaatu jechuudhaan